Likkittiibsi. Caaltuu likkittiibsi. Abdeeshoo. Abdeeshoo jaama. Abdeeshoon yuutuubaraa Instagiraama irratti chaalenjii garaagaraa hojjechuun nama kofalchiisuu nama bashannansiisuudhaan beekamee beekama. Abdeeshoo naa ibsa Abdeeshoo. Abdeeshoo jaama. Instagiraama irratti chiikoota qofa fiduudhaan beekama. Irraa Oromees. Dhalaa qofa fiduudhaan beekama. Dubartii qofa fidaa. Dhiigni isaa dubartii malee hin dalagu. Unoo akka koflaa bakka. Waan dhalaa haasa'ame qofa taphata inni. Sanii achi naasa'u akkasii beekame jechuudha. Yaasiin Oroon akkasuma yuutuubara guddaa piraankii garaagaraa nama godhuun intarvii biyyoota garaagaraa nama jiran godhuudhaan beekamee akkanatti amma areeda baasee muuxawwaa fakkaataa Ancaaltuu Amaan hin jaama. Hundi isaaniitu nama miidiyaati beekamoodha jechuudha. Fedhee fi fooloo godhii siifaa deebisaa fi sun hundinuu wallaahi. Foolonaa deebisaa ayyee gaastoonis asaantii hundi keessanuu foolonaa deebisaa isiniin gaafadhaan. Abdeeshoo fooloo godhiiti boru galgala akka sa'a Itoophiyaatti galgala irraa sa'a 5tti sagantaa bashannanaa guddaa jira. Achirratti yoo hirmaattee kennaa fi hawlaloo kan yoo qabattee dhufteetti. Ayyee akka Itoophiyaatti sa'aatii meeqa? Sa'a 5. Galgala sa'a 5 si galchina. Namni hedduun isaan dhufuuf tareegis takkaan si arguu dhabuu dandeenya waan ta'eef wanti nurra ilaaleen jechaa sagantaa bashannanaa guddoo qabna akkuma isaantiin jettee mana Abdeeshooti. Abdeeshoo mucaa asirra taa'u kana ga'a. Achitti sagantaa qophii bashannanaa yoo waan baacoo qabaattes akkasuma walaloo akkana bareechitee akka ammaa kanatti yoo nu qopheessite illee hedduu bareedaadha. Ayyee homaa rakkoon qabu. Deebisaa Aboomee siiriina godhanii isaa TikTok kana feemasitti ta'uu dadhabeeti filoo godhaa jedhana. osoo hin fayyadamu namni TikTok Maaliif akkas? hin fayyadamu ture. No, nasitti ma wooti asi sharafa khayla ba khayga sharafa waji famous toone se jirti. Ayye. Arargeeki. Iga yasin. Porti si gode nama kana. Laba kaya chala kiyya buusa barati. Wallahi akas male waf. Jettere. Akasi ga famous me sharafa laba khaysetuma qaba ganna lakkisa jechu qofa maaltu jira. Please gaafii takkan caalaa gaafadhaa nagalchuu hoo gaafadha. Ayye akkasitti laba kaya gaa. Callaa. Garuu harrasitti me ausi bi khabeete. Echisi ne gare mucala echisi Amo balmani ti sharafa musan tura jirari si chala kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Chala nagaa. Fayya fami nagaa kan. Nagaa maaliif qoyi chala maaliif chaanala keessan san dhiiftan nuti haalaan isin feena haalaan isin jaalanna haalaan isin hordofna. Galatoomi falmi khiyya gaafii bariidaa na gaafatte. Yaa chaanala numa deebina jenneeti yaada qabna. Biqishuu samoona kana waan miidiyaa irra deemu jiru argitee jirtaa mire. Wanti sun sirrooyinaan numa deebina jennee yaada qabna akkasuma. Hayyee waan san itti yaadaatuma deebi'aa jira. Yaa biqishuu si galee akkuma ati agarsiisanii. Sababa kaasuu wanti sun sirrooyinaan hin dhufu. Hayyee hatanumaan gaafata dheeti. Galatoomi gaafii keetiif. Hayyee rakkoon qabu. Okay, bye. Ayye. Tattabadhaa gaa manni keessanii tattaa'a. Asante Nama dhibba takkaa fi soddoma isinirraa fedha gaa'is. Nama dhibba takkaa soddomaan fooloo godhaaree guutaa fi mucaa. Tanzaaniyaa jiraataa? Eenyu? Ati. Lakki. Tanzaaniyaa kam? Lakki waa caaltu Tanzaaniyaa keessan hin baanu murbaani. Meeqaa jira Tanzaaniyaa? Hambara kan nama borrootu saniin seenu. Laakiin ishin biyya baanaa mucaan biyya baanaa hottu. Biyyaan baanaa. Inni achi hin jiru hottu. Tanzaaniyaa moo Tanzaaniyaa dareessu. Hottu ati urruu keessaa hottu. Dhiisi hoo keessaa jaalaa bahulee dubbattee bahulticha. Maal achii gootan? Naa deebisi asaanti. Achi jiru asino. Eessa? Ameerikaan jira. Ameerikaa jirta? Iyyuma keenya Oromoo. Awo murcaa qasqasaadhaan wanni tun dhuguma yaada nu jijjiirsiisuu deemti jechuun tun.
Asaantii teenya. Asaantii dhugaa Ameerikaa jirta? Jaabaraa subarraa. Allah Oo maali maaliin? Inni hubbee ijoollee walitti maali Maaliin? qaqqabi wanni kan ka'e Ameerikaa ishii kanaatu gara kana gabbee yaa'i natti gootu maali paastaa suuqaa Yaa'i maaliin godhe bira? natti gootu maali Yaa'i maaliin godhe mijoo yaamnaan isa? Yaasiinoo maaliif Taanzaaniyaa jee garuu? Haalli uummatanaan kaa Itoophiyaas qofa qabaame. Koomee Yaasin oomee abdee. Abo? Maaltu maal ta'e koyi? oo Koyi maaltu maal ta'e? Lol ta'e bar. maalta Ni lol ta'e bar. akeekkachiisan si kenne Akeekkachiisa maali yoo? Awa biyyoon ta'e nyaar jaartiin obboleessaa gaafta kan obboleessaa tiyyee atis maal taate isaa? Dhugaa Ayyu jaarteen miti. dhugaa ta'e. ay dhugaa keetii maaltu dhugaa taate Wandaas bravo. Obboleessa Jaarteen miti silaa caalaa. Jaarteen miti. Jaartii obboleessaati gaa gaafta kan obboleessaati ammallee deebite. Ijoollee sana wallaahi lagi yaa waxaraa nama. Abdaa. Jasanti bakki si yaa rabbi dubbiin harkaa Kanaafuu akkasitti if goggootu. Aya abdii qabaa kan nani isaa dachii gara gachaar silaan bira jiraadhee kaasa na diree. aanonnin isin hin jiru jiru waan biraa ay wanni isin jiru jirta waan biraa Anjaartii obboleessaati kaniin jee obboleessuma keessan ijaartii hiriyaas waliin beekan malee jee. Jaartii obboleessaati. Jaarteen obboleessa. Abdee caalaa ture galaa fi bar caalaa siin galle abdeen ture wanni yaame. Dubaree amma fakkeenyaaf abdee maaltu lolchiise amma nuti gaafii gaafachuu Okey jira. amma Yaasin Abdee wayii bira Allah abdee video bana. Kutata ani dandeessaa video banu. makiinaan ofu jira Waan dandeenyenis hayyee bana warri kun wanni an maggaariyaa duubana tetteessaniif maali? makiinaan ofu jira Bana is warri kun Ni banna gaafii geema eegalee gaa geema tokkoon banna. Itoophiyaan jira. Adabaan banna. Yoo waan adaba wayitiin banna gaa kanuma banna. hayyee okey geema kam goona ree? Daaraa godhaa gaa geema. An bakkumaa nagoota ta'anitti waa akkamitti hin banu kamirraa hin gabbu malee. Wallahi jime. Lafa kungaa wallahi. Nutis gabbuuna jennee taree wati gabbuute. Siyyachaan dhufanii beektaani? Waraarame lakkaanuu saasoo wayyaa sun araarsee irraanfadhe. Hai. Ati boo mangistiidhaan dastuu maqaan keetuu laaka dastuudhaan. Hofla malee. Tana bimoo amma faartii sii bara yaata gabbarri qaalii. Yaa Allah yaa Allah. Allah yaa caali. Tiyya sitti hin dhageeffamtu mi faaruun tiyya waa sitti hin dhageessistu. Xiqqoo jiisi jee mucaa sagalee isaa dhageenya isaati kutataa baruggee dubbatu sagaleen waaw. Balata gororri nama dama. Lafaan bitamtee jedhaan ture. Ibar yaa sun dhageenye. Amre Zeeta sambuusaatti godhanii jiikaa. muraasa itti fufi waan isin bashannansiisuun qabette itti fufi Ewa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagee qabdan jirtan? Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Irra deebiitiin isiniin jaa. Anu maatii jaaftu teenya baaraginiiti. Mucaan kun mucaa abdishoo kana dhiyootan akkanumatti dhalaatti barbaadu jirtanii. Akkasitti ta barbaadu sanattis baafateetiin akkasitti manguddummaa baanan sanii dhaqajeetiin. Firraa dhufeefiin isiniin jaasa. Nu bira. Barsaniifiin bar waan isin qofalchiisu hoggaaniifin isin jau. Akkanaati mee abdishoo kana tamitti argitan asaantiin tunilleen hin taatu jettanii.
yaa rabbii hiyyeessi magaalaan namni ma boygat Wallahi watallahi samuchaa kan itti barbaade tumaan michoo takka tadhiyoo tana zamaanoon itti harke takka harkee sanii taatiif jeetiin dhufeeti himee Abdishoo kiyya akkam jetta? Abdishoon gaggabe. Dubbadhu abdi. Waggaa manguddoon dhufte dubbadhu waa. Ay, Dhufte dhugaa siifin dhagaati ta barbaade sanatti himadhuu siin jeebar. Nabisooti. Maal? inni Amma Oi, oi. amma hedduu hin wallahi hin dheeranne